Kun raadiyoo sagalee Oromoo isaatirraan darbu. Kun raadiyoo sagalee Oromoo isaatirraan darbu. Raadiyoo sagalee Oromoo isaa torbaanitti guyyaa 3 guyyaa kibxataa kamisaa fi sanbata sagantaa isiniin dabarsu amma jalqaba. Ashama kun raadiyoo sagalee Oromoo isaatirraan darbu. Ada guyyaan sanbata takka sabti sadaasa 19 bara 2016 oduu fi gulaala oduu torbaan isiniif dhiyeessina. Oduu booda akkuma aadaa qophii teenyaatti sirbaan nagaa isinitti dhaammanna. Kan qophii guyyaa har'aa isiniif dhiyeessu ana Magarsaa Boonaati obsaannoo waliin tura. Dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Oromoo hirmaannaan keessan cimina sagantaa keenyaatiif waa hunda caalaa barbaachisaadha. Gumaacha yaada keessanii qooda guddaa raadiyoo sagalee Oromootiif qaba. Yaada qabdanii fi eega qabdan hira tokko malee nuuf gumaacha, nuuf barreessaa, nuuf bilbilaa. Feesbuukiinis nu qunnama. Teessoon keenya kan iimeel isaat.oromoffaa@isaat.com jechuun ESATOROMOFFA@ETHSAT.com akka afaan Oromootti ESAATOROMOFFA@ETHSAT.com lakkoofsi bilbila keenyaa takka 888 772 3728 extension 23 karaa feesbuukiitiinis nu qunnamuu yaaddan www.facebook.com/isattv jechuun www.facebook.com/isattv jaatii nu qunnama. Oduu fi gulaala oduu haala Oromiyaa giddu galeessa Oromiyaa godina Shawaa aanaa Adaa'aa Bargaa magaalaa Mogoritti warraa'isi barattoota dargaggoota Oromoo ciminaan itti fufaati jira. Barattoonni magaalaa Mogor gaafa roobii guyyaa yaadannoo kabajachuuf jecha tattaaffii godhaniin humniti mootummaa tarkaanfii fudhatteen barumsi guutumatti cufame. Wayita ammaa kana magaalaan guutumatti waan humna waraanaatiin dhuunfatamtee jirtuuf jecha barattoonnii fi dargaggoonni magaalaa gadhiisanii dhokachaa jiran. Haaluma kanaan barattoonni manneen barnoota reejjii sadarkaa lammaffaa hawaasa hojjettoota simintoo Mogor sadarkaa lammaffaatii fi qophaa'inaa fi Mogor muka odaa sadarkaa tokkoffaa waliigaluudhaan mormii itti fufan. Barattoonni Oromoo hanga gaafiin abbaa biyyummaa Oromoo deebituu akkasuma ammallee gumaan obboleeyyan keenyaa hanga bahutti sammuu ittiin diina jala teenyee barannu hin qabnu jechuudhaan mooraa mana barnootaa gadhiisanii bahan. Haalli baruutii fi barsiisuulleen yeroodhaaf ammaan tan addaan citee jira. Humniti koomaand poostiidhaa dirqamaan barattoota mana barnootaatti dhoorguu fi manneen irra deemanii qabuudhaan gara mana barnootaatti geessuun walgahii dharaa gaggeessuu tattaafanii jiraatanii fi osoo hin milkaa'in fashaleetti hafee jira. Kanumaa waliin wal qabatee waraanni agaazii uummata dararaa akka jiraniis barame. Godina Arsii aanaa Doddotaatti humniti waraanaa jiraatota irratti dararaa hamaa gaggeessuudhaan qabeenya uummataa saamuun itti cimeeti jira. Aanaa Doddotaatti ammaan sana guutumatti jireenyi badeeti jira. Jiraattonni dararaa hamaa fi hidhaa dheefa baqachaati jiran. Karaa Walloottiis aanaa garagaraa keessattii fi magaalaa Daawwetii fi magaalaa Baateetti mormiin jabinaan itti fufaa jirti. Poolisoonnis haala mormii kanaan jiraattota haalaan ciminaan dararaati jiran. Jiraattonni Walloo ajjeechaa hamtuu uummata Oromoo irra gahaa jirtu teenyee ilaaluu hin dandeenyu jechuudhaan mormii gaggeessaati jiran. Oromoonni Walloo hanga ajjeechaan Oromoo irraa dhaabbattutti mormii akka itti fufuu jiraataniis dhaammatan. Hoogganotaa fi miseensota Koongireesii Federaalaa Oromoo mana hidhaa Qilixoo nuutu gube takka nama gube ni beena ja'a jechuudhaan mana dukkanaatti
harkaa miila sibiilaan hidhaati jiran. Hoggolootaa fi miseensota Koongirees Federaalaa Oromoo mana hidhaa Qilixoo keessatti hidhamanii turan keessaa namoonni 4 eega manni hidhaa Qilixoo gubatee as mana dukkanaa keessatti hidhamanii dararaa hamaarra jiraachuu abokaattoon isaanii obbo Wandimmuu Ibsaa iyyannaa isaa guyyaa Jimmataa mana murtiitti dhiyeessanii jiran. Manni murtiitiis iyyannaa kanaaf deebisaa guyyaa wiixata fuulduraa keenyaa kana sadaasa 21tti akka kennuuf jiraatu ajaja akka kenne obbo Wandimmuu hubachiise. Hidhamtoonni afran akka mana hidhaa Qilixoo guban ragaa akka ifirratti bahan dirqamaa jiran kuni Gammachuu Shaanqoo Giddii Cimsaa Abdiisaa Jaafaroo Galaana Nagaraa Jimaatii fi Darajjee Margaa dabalee dukkana keessatti sibiilaan hidhamanii harkaa milli isaanii citaa akka jiru obbo Ibsaa Wandimmuu ibseeti jira. Ragaaleen abbaan halangaa dhiyeeffate hidhamtoota 4 lakkoofsa 15ffaa fi 16ffaa fi 17ffaa akkasumas 19ffaa irratti ragaa bahaniiti jiran. Jalqaba irratti himatamaan lakkoofsa 19ffaa obbo Lammii Eeddootti irratti namni maqaan isaa Sigaatuu Khadiir jedhamu ragaa itti bahuudhaan jalqabamee akka ture dhaabni piroojeektii mirga namummaa Itoophiyaa jedhamu gabaase. Dhaddachii hooggantoota Koongireesii Federaalaa Oromoo Baqqalaa Garbaa, Gurmeessaa Ayyaanoo, Dajanee Xaafaa, Addisuu Bullaalaatii fi himattoota 22 kan biroo waliin nagaa warra ragaa eeguutiif jecha akka cufaadhaan laalamu abbaan halangaa mootummaa mana murtii gaafatee manni murtii guutuma guututti kuffisuudhaan dhaddachii heeraa cufaan akka hin gaggeeffamne murteessan. Abbaan halangaa gaafii barreeffamaan mana murtiitti dhiyeesse kanarratti heerri mootummaa akka hayyamuuf ibsuuf abokaattoon hidhamtootaa garuu akka heerri biyyaa cabe ibsuun mormaniiti jiran. Manni murtiitis yaada gama lachuu eega dhageeffatee booda murtii kennuudhaaf jecha guyyaa roobii murtii itti kennuudhaan dhaddachi heeraa akka banaa ta'u murteessan. Haaluma kanaan adeemsi heera dhaddachaa ifaa ta'ee jalqabamuudhaan ragaaleen abboottiin halangaa ragaa dhiyeessuu jalqabaniiti jiran. Abbaan halangaa himattoota irratti ragaa namoota 43 qabaachuu isaa waan ibseef jecha hanga sadaasa 23 bara 2016 takkaa'u lakkoofsa akka Itoophiyaatti sadaasa 13 bara 2009tti ragaalee kana dhageeffachuun ni xumurama jedhameeti eegama. Himattoota kanarratti himannaan eega dhiyaate amma baatiileen 7 dabriteeti jirti. Miseensi paartii Koongirees Federaalaa Oromoo warri eega mana hidhaa Qilixoo gubate booda yeroo sadaffaatiin mana murtiitti dhiyaatan fedhii isaaniitiin ala dirqiidhaan akka gara mana murtiitti dhiyaachaa jiran ibsatan. Obbo Baqqalaa Garbaatii fi miseensonni Koongirees Federaalaa Oromoo mana hidhaa keessatti akka maletti tumamuu isaaniitis mana murtiitti himatan. Qaamni walabaa piroojeektii mirga namummaa Itoophiyaa jedhamu manni hidhaa Qilixoo yeroo gubatu sanitti hidhamtoota du'an 67 keessaa 45 poolisoota mana hidhaatiin akka ajjeefaman gabaaseeti ture. Manni murtii mootummaa Itoophiyaa barattoota Oromoo Yuunivarsiitii adda addaatti barnoota hordofaa turan hidhaa hanga waggaa 4 fi ji'oota 5tti itti murteessee jira. Barattoonni Oromoo jahan barattoota Oromoo waggoota 2 dura maaster pilaanii magaalaa Finfinneetii fi magaalota godina adda addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee waan mormaniif hidhaman keessaa haga tokko. Mootummaan Itoophiyaa mormii cimaa ummataatiin maaster pilaaniin kun akka hafe beeksisuun isaanii yaadatama. Haa ta'u malee barattoota Oromoo yuunivarsiitiiwwan adda addaa keessatti baratan waan maaster pilaanii kana mormaniif jecha maqaa shororkeessummaa jedhamuun mana murtiitti himachaatti turan. Yuunivarsiitii Jimmaatti barataa injinariingii bishaanii kan bara sadaffaa ta'e Leenjisaa Alamaayyoo jalqabumarratti manni murtii yakka kanarraa nagahee baasee ture. Garuu yeroo adda addaa qabamee hidhamaatti jira. Barattoonni 5 hafan ammoo mana hidhaa keessa turan. Barataa Magarsaa Warquu ammoo dhiheenya kana manni murtii bilisaan gadi dhiiseeti jira. Manni murtii olaanaan federaalaa dhaddachee akka 19ffaa barattoota Oromoo kanneen yakkaan himataman ittisuu hin dandeenye jechuudhaan murtii hidhaa itti murteesse. Barattoota maqaan shororkeessummaa jedhamu kennameef hidhaan itti murtaa'e keessaa tokkoffaan Abbabaa Urgeessaa, lammaffaan Addunyaa Keessoo, sadaffaan Bilisummaa Daammanaatii fi afraffaan Tashaalaa Baqqalaati. Barataa Yuunivarsiitii Haramayaa Abbabaa Urgeessaa Yuunivarsiitii Haramayaatti boombii darbuudhaan barataan tokko akka du'ee fi 40 ammoo akka miidhaman sababa ta'e jechuudhaan abbaan alangaa himateeti jira. Barattoonni kaan ammoo Yuunivarsiitii Adaamaatii fi Jimmaatti jeequmsi akka ka'amuuf waraqaalee hakka'insaa raabsaa turan jechuudhaan abbaan alangaa mootummaa federaalaatti himate. Barataa Abbabaa Urgeessaa poolisiin guyyoota dhaddacha lamaanii dhiheenya kanarratti mana hidhaa Shawaaroobiitti mana murtiitti dhiyeessuu waan hin dandeenyeef jecha murtii itti murtaa'e torbaan dhufu
akka dubbifamuuf baalamameeti jira. Barataan addunyaa keessootii fi barataan bilisummaa daammanaa hidhaa waggaa 4 fi ji'a 5 manni murtii federaalaa itti murteesse. Barataa Tashaalaa Baqqalaa ammoo hidhaa waggaa 1 fi ji'a 2tu itti murtaa'e. Naannoo bulchiinsa Amaaraa kaaba Gondaritti fuula 5 lolli cimaan eegalameeti jira. Loltoonni bilisa baaftuu uummataa naannoo hedduu dhuunfataniiti jiran. Loltoonni bilisa baaftuu uummataa jiraattotaa waliin wal ta'uudhaan guyyoota muraasa keessatti guyyoota 15 fuula dura as deemuun keessatti naannoo hedduu akka humna wayyaanee harkaa bilisoomsuuf uummanni if qopheessuu qaban dhaamsa waliif dabarsaati jiran. Wayita ammaa tana naannoo bulchiinsa Amaaraa kaabaa Gondaritti waraanni wayyaanee waan qabattuu fi dhiiftu waliif wallaaltee jirti jaama. Haalota kanaan wal qabatee abbootiin amantii 13 muratanii daggalatti galuudhaan humna loltoota Arbanyoosh Gimboo 7tti dabalamuun ummata akka qabsuuf kakaasaa jiraniis kallattiidhaan guyyaa kaleessaa isaatiif himan. Abbootiin amantii warri galma Waaldabbaa jedhamu keessa jireenya dhuunfaa isaanii lagachuudhaan jireenya amantii Ortodoksii jiraachaa turan waa hunda dhiisanii qabsaa'uuf murachuu isaanii ifatti ummataaf ibsuudhaan ummanninis akka qabsootti dabalamuun irra jiru afeeran. Abbootiin amantii kuni akka jedhanitti nuti ammaan tana yoo lola seenuu dadhabneeti waan qabsoof nurraa eeggamu akka baasuu irratti if duuba hin deebine jechuudhaan waadaa qabsoof seenuu isaanii ifatti ibsan. Itoophiyaan ji'oottan 3 dabran sharafa silaa daldala alaarraa argachuuf karoorfatte keessaa doolaarii miliyoona 400tti dhiyaatu hanqachuun isaa beekame. Itoophiyaan ji'oottan 3 dabran daldala biyya alaarraa sharafa doolaar miliyoona 1 argachuudhaaf karoorfattee jirtu keessaa kan argame naannoo doolaara miliyoona 600 fi miliyoona 40 qofa akka ta'e ministeerri daldala biyyaa beeyse. Hanqina qulqullina oomishaatii fi oomishoonni qonnaatii fi kanneen birootis sirnaan dhiyaatanii kan silaa gara biyyoota alaatti ergamuun irraa male waan hin dhiyaatiniif jecha karoorri kuni akka silaa karoorfametti osoo hojii irratti hin fassaramin hanqachuurraan kan ka'e akka hin milkaa'in ministeerri daldalaa beeyse. Hojiin ijaarsa piroojeektii hidhaa laga Abbayyaa laafaa akka jirtu gaazexeessitoonni beeysan. Gareen gaazexeessitoota dhaabbilee sabquunnamtii mootummaarraa walitti bahe oduu hojiin piroojeektii laafaa jira jedhamu soba ta'uu akka qoratanii mirkaneessaniif bakka hojiin hidhaa laga Abbayyaa itti hojjetamaa jirtu ergamanii turan. Garuu gaazexeessitoonni kuni ergaa piroojeektii ergamaniif tanii eega daawwatanii booda hojiin hojjetamaa jirtu akka hin jirre mirkaneessuu isaanii isaanitti himaniiti jiran. Mootummaan Itoophiyaa hojiin piroojeektii daqiiqaa tokkoofillee hin dhaabbatu jechuun dubbachaa turuun ni yaadatama. Gaazexeessitoonni kuni piroojeektii guyyaa tokko guutuu naannawanii wayita daawwatan konkolaattota dabree xiqqoo mul'atan malee namni hojiirra jiru tokkollee arguu akka hin danda'iniif ragaa bahan. Gogoginsa dhiheenya kana Itoophiyaa keessatti mul'ateen lubbuun horsiisee bultoota miliyoonatti lakkaawaman balaaf akka saaxilaman dhaabbileen tokkummaa mootummootaa beeysan. Balaa gogoginsa haaraa uumamaa jiruun horii beelladoota irratti miidhaan hamaan gayaa akka jiru dhaabbanni tokkummaa mootummootaa beeysan. Horii beelladoota horsiisee bultoota Oromiyaa keessa jiran keessaa 10 kan ta'an dhiyeessii nyaataa hatattama akka barbaachisu dhaabni kuni beeyse. Balaan gogoginsaa kuni hatattamaa yoo furmaata hin arganne ta'e lubbuun namoota miliyoonatti lakkaawamanii miidhaaf akka saaxilamuuf jiraatan dhaabni hubachiise. Godinaaleen naannoo Oromiyaatii fi Somaalee keessatti argaman irra caalaan balaa gogoginsaa kanaaf saaxilamaa jiran jechuudhaan dhaabbanni tokkummaa mootummootaa kun gabaasan. Naannoo Oromiyaa godinaa Boranaa qofatti beelladoonni lakkoofsaan 400 ta'an yoo nyaata hatattamaa hin arganne taate du'anii murruqii akka ta'uuf jiraatan dhaabni UN kun ciminaan hubachiisan. Obbo Yonaataan Tasfaayee halkanii fi guyyaa harkaa fi miila isaa sibiilaan hidhamaa jiraachuunis himamaati jira. Falmataa mirga namumaatii fi hoogganaan sabquunnamtii paartii Samaayawaa durii Obbo Yonaataan Tasfaayee miidiyaa hawaasaa irratti waan yaada isaa barreesseef jecha yakka shororkeessummaatiin himatamee mana hidhaa Qiliinxoo keessatti hidhamee dararamaa akka jirus beekame. Akka kanaan Obbo Yonaataan Tasfaayee sadaasa 11 bara 2016 irraa eegalee halkanii fi guyyaa miilaa fi harki isaa walitti hidhamee akka jiru dhaabni piroojeektii mirga namummaa Itoophiyaa beeksisee jira. Obbo Yonaataan baallama guyyaa mana murtii sadaasa 12 irratti Baqqalaa Garbaafaa mana murtiitti hin deemnu jechuudhaan poolisoota mana hidhaa waliin rakkoo uumamtee
Poolisoonnis Baqqala Garbaa fa'aa oliin tumuu agarraan maaliif tumtan je'anii gaafannaan ati maaltu siin gahe jechuudhaan. Obbo Yonaataanis itti ida'anii tumuun sanbooda halkanii guyyaa sibiilaan harkaa miila isaa hidhaa jiraachuu isaa warri ija argan himaati jiran. Obbo Yonaataan obbo Addisuu Bullaallaa kan isaa waliin bakka takkatti hidhaa jiru yeroo isaan tuman garaan dadhabee dhiisaa maaliif akkanatti tumtanii miti je'ee gaafannaan ati maaltu siin gahe jechuudhaan isaas akka itti dabalanii tuman barame. Obbo Yonaataan amma yeroo maatiin isaa isa laaluudhaaf mana hidhaatti argaman sibiilli akka irraa hiikamuus barame. Obbo Yonaataan haala dhaddacha heera isaa dhageeffachuuf jecha mana murtiitti guyyaa sadaasa fuula dura 29tti bara 2016tti akka argamuuf jiraatu barameeti jira. Jaarsa umriin gara bara 80 adda bilisummaa Oromoo jechuudhaan hidhaman irratti ragaan dhabamee abbaan murtii nagayaan gadi dhiifnaan poolisni ajaja abbaa murtii diduudhaan akkuma hidhaa kaayetti jira jedhama. Obbo Dhaqqaboo Waariyoo manguddoon umriin gara 80 baatiilee afuriif mana hidhaa guddaa qorannoo yakka Itoophiyaa kan Maakalaawii jedhamuun beekamutti sababaa shororkeessummaatiin hidhamaniiti jiran. Jaarsi umriin isaa gara bara 80 ta'an kuni jiraataan magaalaa Shaashmannee obbo Dhaqqaboo Waariyoo miseensa adda bilisummaa Oromoo jechuudhaan yakka shororkeessummaatiin himatamuun baatii afur mana hidhaa Maakalaawii keessatti hidhaa jiru ragaan itti bahu dhamabuudhaan akka wabiin gadi dhiifamu manni murtii eega murteessee booda poolisni gadi dhiisuu didee ammallee akka mana hidhaa jiru firoonni isaatii fi abokaattoon isaa iyyachaati jiran. Obbo Dhaqqabaan miseensa adda bilisummaa Oromoo jechuudhaan himannaan shororkeessummaa irratti dhiyaattus ragaan isarratti ragaa bahe tokkolleen ilaagaa ammaa hin argamne jedhameeti jira. Korporeeshiniin Biroodkaastii Biriteen yookaan BBC'n afaan Oromoo, afaan Amaaraatii fi afaan Tigree akkasumatti afaanota 8 kan birootiin tamsaasa akka jalqabuuf deeman beeksisan. Korporeeshiniin Biroodkaastii Biriteen BBC'n afaan Itoophiyaa keessatti dubbatamu 3 dabalatee afaan biyyoota garaagaraa waliigala 11tiin bara haaraa irratti bara jalqaba 2017tti tamsaasa akka jalqabu beeksise. BBC'n baajata gahaa waan argatteef jecha bara faranjoota 2017 jalqaba irratti afaan Oromootii fi afaan Amaaraatii fi afaan Tigreetiin akkasumattis afaan biyyoota garaagaraa keessatti dubbatamu kan biroo 8tiin tamsaasa akka jalqabu daayirektarri koomishinii BBCdha Tony Hall himan. BBC'n afaan 11 tamsaasa haaraa jalqabuuf murteessuun isaa kuni baroota 70 keessatti kan jalqabaatii fi haalli ittiin hojiirra oolchuuf deeman kuni kan adda akka ta'e Tony Hall beeksisan. Karoora tamsaasa haaraa kana bara dabre wayita beeksisan biyyoota qurrama sirna dimokiraasiitii fi dhiitamuu mirga namummaa keessatti heddummaattuuf dursi akka kennamuuf jiraattus beeksisanii turan. Biyyoonni akka Itoophiyaa, Raashiyaa fi Kooriyaa kaabaa rakkoon dhiitamuu mirga namummaatii fi dimokiraasii waan jirtuuf xiyyeeffannoon akka itti kennamuuf jiraatu hogganoonni korporeeshina BBCdha beeksisuun ni yaadatama. Mootummaan Itoophiyaa ammoo korporeeshinii BBC haala kanaan waan ibseef jecha balaaleffachaatti turan. Afaanota 3 Itoophiyaa keessatti dubbatamaniin tamsaasa jalqabuuf murteessuun hanqina odeeffannoo naannoo gaafa Afrikaa jiru ni fura jedhameeti eegama. BBC'n tamsaasa haaraa afaan 11 haareetti dhiyeenya as deemu kana jalqabuuf murteessuun isaanii waliigalatti heddummina afaan ittiin qilleensarra dabarsan gara 40 olitti ol guddisuudhaan baroota 6 dhufanitti namoonni miliyoona 500 tajaajila BBC akka argataniif karoorfataniiti jiran. Mootummaan Itoophiyaa ammoo afaan Oromoo televezyiina federaalaa irratti hin barbaasu jechuudhaan baroota 9 dura cufuun isaanii ni yaadatama. Waggoota 9 booda BBC'n afaanota 40 sagantaa dabarsan keessaa afaan Oromoo tokko akka ta'e beeksisuun kuni uummata Oromootiif gammachuu guddaa akka ta'e namoonni hedduun gammachuu isaanii miidiyaalee hawaasummaatiin beeksisaa jiran. Godina Shawaa Kaabaatti mootummaan wayyaanee uummata naannawaa dararaati jiran. Maqaa isaa hatattamaa jiruun mootummaan baatii onkololeessaa 14 bara 2019 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa jalqabee daldaltootaa fi hojjettoota mootummaatii fi barattoota 360 ol walitti qabee mooraa waraana magaalaa Fiichee keessatti haala suukanneessaadhaan dararaa akka jiru ragaan achiin ugee mul'iseeti jira. Namoota hedduu aanaalee godinaa hundarraa ukkaamsuudhaan mooraa waraana magaalaa Fiichee keessa baatii gaafii takkaan maletti hidhuun dararaa akka jiranis himameeti jira. Kanneen hidhaman kana keessa dargaggoon Taliilaa Gaarii jedhamu tumaa ulee hamaa irra gaheen du'aa fi jireenya jidduutti yoggaa argamu yeroo ammaa kanaas hospitaala Fiicheetti yaalamaa akka jiru namoonni keessa beekan
maddoota oduu TV isaatiif himaniiti jiran. Qondaalonni jiraattota godinaa ta'an tokko tokko maqaa komaandi poostii jedhamuun mootummaa wayyaanee wajjin ta'uudhaan ummata isaanii hiisisuu fi ajjeesuu irratti adda durummaadhaan bobba'anii akka jiraniis gabaafamaati jira. Namoota ergama mootummaa wayyaanee fudhachuudhaan godinatti ummata wareersaa jiran keessaa tokkoffaa itti gaafatamaa bulchiinsaa fi nagaya magaalaa Fichee obbo Taaddasaa nama jedhamu, lammaffaa itti gaafatamaa waajjiraa poolisii godinaa Komaander Abdiisuu, sadaffaa waajjiraa poolisii godinaa qorataa yakkaa kan ta'e Shimallis Mangistuu fi afraffaan itti gaafatamaa bulchiinsa dhimma nagayaa obbo Tasfaayee nama jedhamu akka ta'e ragaan godinarraa karaa harka lafa jalaatti nu dhaqqabe mirkaneesseeti jira. Namoonni kun ergamtuu mootummaa wayyaanee ta'uu dhiisanii gama ummata goruudhaan sirna nama nyaataa saba isaanii darartu jiru hiddaan buqqisuuf aantummaa ummata dursanii qabsoo ummanni kutannoodhaan jalqabee jiru tana maddii akka dhaabbatan jiraattonni godinaa afeerraa isaaniif dhiyeessaniiti jiran. mootummaan Itoophiyaa gaazexeessitoota hidhe hunda hatattamaan akka gadhiisu dhaabni idilee addunyaa Committee to Project Journalists CPJ jedhamu gaafateeti jira. Mormiin uummataa cimee eega mootummaan labsa hatattamaa akka baasuuf dirqisiisee booda haalli gaazexeessitoota hidhuu daran hammaachaa dhufeeti jira. Guyyaa labsii yeroo hatattamaa kun bahe irraa eegalee namoonni 11,000 ol ta'an manneen hidhaa adda addaa keessatti dararamaa jiraachuun isaanii dhagahamaati jira. Dhaabbata mirga gaazexeessitootaatiif falmu kan CPJ jedhamutti itti gaafatamtuun sagantaa Afrikaa Angeelaa Qoyintaa namoota mootummaan mormu hunda afaan qabachiisanii ukkaamsuudhaan tasgabbii fiduu hin danda'amu jechuudhaan dubbataniiti jiran. Miseensa Boleegirii zoonii 9 kan badhaasa bilisummaa pireesii addunyaa bara 2015tti argatte Bafiqaaduu Haayiluu loltoota mootummaatiin 311tti yeroo lammaffaatiif hidhamuun isaanii yaadatama. Gama qondaalota mootummaatiin Bafiqaaduun sababa maaliitiif akka hidhame wanti ibsame takkallee hin jiru. Gaazexeessaan Oromiyaa Broadcast Service OBS kan ta'e Abdii Gadaa guyyaa roobii magaalaa Adaamaa keessaa eessa buuteen isaa akka dhamamee jirus CPJ'n beeksiseeti jira. Abdiin ganama hojiidhaan mana akka baheen osoo hin deebiin akka hafee jirus himame. Gaazexeessaa Abdii Gadaa gaazexeessitoota bara 2014tti waa'ee maaster pilaanii magaalaa Finfinneetii fi godina adda addaa naannoo Finfinnee irratti mormii ka'e waliin wal qabatee sababa takkaan malatti dhaabbata raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaa irraa ari'aman keessaa tokko ta'uunis beekamaadha. Dhimma Abdii ilaalchisee ministeerri waajjira dhimmoota komishinii Dr. Nagarii Leencoo odeeffannoo dabalataa haala kanarratti akka kennuuf bilbilaa fi karaa ergaa gabaabaatiin gaafatamnaanis deebisaa kennuu akka dide CPJ'n gabaaseeti jira. Mariin hooggantoota Oromootiin dhihootan Atlaantatti taasifamte haala gurguddaa qabsoo Oromootiif gufuu ta'an bal'inaan kaasuudhaan yaadota furmaata ta'an raggaasisuudhaan milkii guddoon xumurataniiti addaan galan. Mariin hooggantoota Oromoo Atlaantaa Joorjiyaatti guyyaa 3 geggeeffamaa turte. Dhaabbonni siyaasaa haajaa Oromoo irratti hojjechaa jiran hundinuu walitti dhufuudhaan tokkummaa uummatanii walii wajjin akka hojjechuu qaban jechuudhaan ibsa ejjennoo baasaniiti jiran. Akka lakkoofsa Awurooppaatti 12 bara 2016tti magaalaa Atlaantaa Joorjiyaatti geggeeffamaa kan ture. Mariin hooggantoota Oromoo kuni qabsoo uummanni Oromoo sirna gabroonfataa mootummaa wayyaanee hiddaan buqqisuuf qabsawaa jiru keessatti qooda fudhachaa jiran dhaabbonni siyaasaa maqaa Oromootiin soso'aa jiran hundi garaagarummaa isaan gidduu jirtu guutumaa guututti fixachuudhaan tokkummaan hojjechuu akka qabanis yaaminsa dhiyeessaniiti jiran. Hooggantoonni dhaabbilee adda addaa dura taa'onni hawaasa Oromoo biyyoota addunyaa akkasumas abboottiin amantiitii fi hayyoonni Oromoo akkasumatti illee qabsoonni buleeyyiin adeemsa qabsoo Oromoo keessatti dirqama seenaa gurguddaa bahaa turan kora Atlaantaa kanarratti argamanii hegeree Oromiyaatii fi hiree uummata Oromootan boruutiif maal godhuun akka barbaachisu akkasumas qabsoo eegalame tana galmaan ga'uudhaaf gaheen dhaabbilee siyaasaa qabaachuu qaban dhaamsa dabarfatanii jiran. Bu'uura marii afurirratti xiyyeeffachuudhaan yaadota wayyaa'uu qabanii fi yaadota gabbifamuu qaban akkasumatti rakkoolee mooraa qabsoo Oromoo keessatti gufuu ta'an irrattis bal'inaan mari'achuudhaan xururee furmaata taate tan tokkummaa akeekuudhaan marii akka goolabatan ibsa ejjennoo xumurarratti yaa'iin kun baaseerraa hubachuun danda'amee jira. Fincila uummata Oromoo bara dabre yeroo akkanaa gincitti eegalamtee Oromiyaa guutuu walgeessa irratti hundaa'uudhaan korri hooggantoota Oromoo Atlaantaa Joorjiyaa kuni ilmaan Oromoo dhibbootaan lakkaawaman
kanneen qabsoo kanarratti wareegamaniif yaadannoo guddoo taasisan. Yaa'iin kun Oromoota sirna gabroonfataa kanaan biyyaa bahanii fi kanneen yeroo ammaa kana biyya keessa dararamaa jiranii fi kanneen kumaatamaan mana hidhaa keessatti akka malee miidhamaa jiranis yaadachuun quuqama lammii isaaniitiif qabaachuu qabanis mirkaneessanii jiran. Sababaa qabsoo kanaatiin Oromoota miidhaa hamaa irra gahe akkasumattis maatii isaanii gargaaruuf jecha dhaabbata gargaarsa Oromoo tokko hundeessuu isaanii ibsa ejjennoo baheerraa hubachuun danda'ame. Sababaan guddoon qabsoo Oromoo bara dheeraadhaaf gufachiisaa turte tokkummaa dhabuu dhaabbilee siyaasaa Oromoo tahuu mirkaneessuun korri kuni tokkummaa waliin hojjechuun dhaabbata Oromoo barbaachisaa tahuu ibsuudhaan akkasumattis saboonnii fi sablammoonni ummatoota Itoophiyaa kanneen sirna kanaan cunqurfamaa jiran hundi qabsoo ummata Oromoo cinaa akka hiriiran yaaminsa guddaa dhiyeessaniiti jiran. Kanadaan Itoophiyaan marii siyaasaa tan murnoota hunda ammatte akka gaggeessan gaafatan. Haalli siyaasaa biyya Itoophiyaa keessaa haalaan yaaddessaa waan ta'ee jiruuf mootummaan Itoophiyaa rakkoo siyaasaa furuudhaaf nageenya waaraa uumuuf jecha marii siyaasaa tan murnoota hunda if keessaa qabdu akka gaggeessuun barbaachisaa ta'e mootummaan Kanadaa beeksifte. Mormii naannoo Oromiyaatti bara dabre baatii 12 bara 2015tti Oromiyaa magaalaa Gingiltti eegalamtee akka ibidda bosona seeneetti wal qabattee Oromiyaa mara wal geesse. Samboodaas tarkaanfattee naannoo Amaraatii fi naannoo Kibbaatti ceete lammiileen biyyaa hedduun ajjeefamuudhaan haala nageenya naannoo booreessaatti jira. Haalli nagayaa cimee osoo sadarkaa hamaa muddamsiisaa irra hin geenye furmaanni siyaasaa waaraan akka taasifamu ministeerri haajaa alaa daldalaatii fi guddina biyya Kanadaa Istifaane Diyoon akka imaltuu biyya Itoophiyaa dhaqaniin hubachiisan. Ministeerri haajaa alaa Kanadaa muummicha ministeera Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny waliinis wal arguudhaan haala labsaa hatattamaa irratti rakkoolee lammii biyyaa ragayaa jirtu akeekuudhaan jijjiirraan hundee dimokiraasii irratti utubamte akka dhaabbachuu qabdus gaafatan. Komishiniin tokkummaa Afrikaattis Itoophiyaan mirga namoomaa akka kabajjuu fi tajaajila intarneetii addaan kutte daddaffitti akka hojii jalqabsiiftu gaafachuun ni yaadatama. Gaafii lammiilee biyyaa furmaata waaraa kennuuf marii murna hunda hirmaachisu hatattamaan jalqabamuu akka qabu dura teessoon Komishinii Tokkummaa Afrikaa Dr. Nkosazana Dlamini-Zuma hubachiisuu isaanii Afrikaan News gabaasee ture. Eega labsi hatattamaa hojiirra oole booda Komishinii Tokkummaa Afrikaa uggura tajaajila intarneetii akka dafee kaafamuu qabus gaafataniiti jiran. Bakka bu'oonnii fi dhaabbonni addunyaa biyyoota garaagaraa warri teessoon isaanii magaalaa Finfinnee taate uggurri tajaajila intarneetii hojii isaanii irratti dhiibbaa guddaa akka fidee jirus himachaati jiran. Mootummaan Itoophiyaa immoo hanga nageenyi amansiisaan dhufutti tajaajila intarneetii akkuma addaan kutetti akka itti fuftus beeksisaniiti jiran. Biyyoota addaan citu tajaajila intarneetiitiin qorrama guddaa warra qaban keessaa mootummaan Ameerikaa takka akka taateef himamaati jira. Walgahiin mootummaa fi lammiilee Itoophiyaa biyyoota alaa keessa jiraatan wajjin taasifamuuf karoorfamtee turte akka haqame beekame. Walgahiin marii haala walitti dhiyeenya mootummaatii fi diyaasporaa jidduu jiru laalchisee magaalaa Finfinneetti qophaa'ee ture sababaa hin beekaminiin haqamuu isaa waajjirri waldaa diyaasporaa beeksise. Hawaasni diyaasporaa marii kanarratti argamuuf karaa biyyaa galan dhaabbilee fi qondaalota mootummaa dabalatee namoonni 1,200 dhiyaatan walgahii kanarratti akka hirmaatan waajjirri waldaa diyaasporaa beeksiseeti jira. Guyyaa walgahii kanaa sababaa hin beekaminiin guyyaa walgahii fuula duraatti yeroo hin beekaminitti dabarsuu isaanii hirmaatotatti himuu isaanii waldayni diyaasporaa hubachiisan. Ministeera haajaa alaatti Daayireektarii lammii Itoophiyaa warra biyyoota alaa jiraatanii obbo Dammaqaa Axnaafuu gama isaatiin walgahiin kun haqamuu waldaa diyaasporaa irraa akka dhagayan himan. Walgahiin sababa maaliin akka haqamee jiru hin beekne jechuudhaan ibseeti jira. Qondaalonni mootummaa Itoophiyaa walgahii diyaasporaa kanaaf qophii barbaachisu guututti xumurachuu isaanii beeksisaa akka turanis ni yaadatama. Walgahiin mootummaatii fi diyaasporaa kun qabxiilee waa'ee labsa hatattamaa labsameetii fi dhimmoota biyyaa tan biroo irratti ni mari'atama jedhamee eegama akka ture gaazexeessitoonni biyya keessatti maxxanfaman gabaasaniiti jiran. Dhaabni OLF waraana Itoophiyaa irratti tarkaanfii hacii geggeesse. Dhaabni bilisummaa baaftuu uummata Ogaaden ONLF jajjabii waraanaa naannoo halgan keessa sossootu godinaa dhuhunitti waraana Itoophiyaa kan jiraattota baadiyyaa shororkeessuudhaan haalaan dararaa ture irratti tarkaanfii haleellaa geggeessu dhaabni ONLF hubachiise.
humna waraana Itoophiyaa kan jiraattota dararaa hidhaa akkasumattis humnaan dubartoota gudeedaa turan lola haxiitiin shan ajjeesuudhaan tormadeessuu dhaabni ONLF ibse. Eega labsa hatattamaa labsamee hojiirra oolee booda waraanni wayyaanee uummata Ogaaden kan nagayaan jiraatu irratti tarkaanfii shororkeessummaa fudhachaa jiran. Waraanni wayyaanee aanaa fiiqii fi gaarboottis dargaggoota lama ajjeesanii lama kan birootis madeessan. Dargaggoota naannoo Somaalee akka mormii Oromiyaatii fi mormiilee biroo irratti qooda hin fudhannees hubachiisaa jiran. Waraanni wayyaanee godinaalee Ogaaden keessa soso'uudhaan jiraattota hidhaa dararaa hamtuurraan gahaa jiran. Dargaggoonni Ogaaden ammoo akkuma dargaggoota Oromiyaatti sodaa injifachuudhaan mormii geggeessuudhaaf akka qophaa'aa jiranis himamaati jira. Dhaggeeffattoota keenya oduu har'aaf qabnu asumarratti xumurra. Dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Oromoo isaati. Obsaan waliin turuu keessaniif galatooma isin jechaa hanga qophii teenyatan guyyaa kibxataa takka salaasaatti walitti dhufnu sirba kanaa waliin nageetti. Injif keresi tu banjalatani, tu bagana tu bajalata, tu tena dubisuma volata, yabatu kabena maraba sobota, na tu tena to sobuma volata, ero tu kabena maraba sobota. Injif keresi tu banjalatani, tu bagana tu bajalata, tu tena dubisuma volata, yabatu kabena maraba sobota, na tu tena to sobuma volata, ero tu kabena maraba sobota. Acherra du maratita, kakabane mu ino, kabaro bedin bisabe, kabaro bedin bisabe. Dandi sabadar bali, kabara devi ali, kalumna marakisabe, kana masakisabe. Gafa gamtev game sakaba, gafa roro tingero kaba. Ande pate lola lamiko, ike kamara miro sigena bango. Tika pate ande pate lola kerongo, ike kamara miro sigena bango. Kapsa jabe tika jabadu jajabeko, ike kamara miro sigena bango. Palma male malindiru ya komoko, ike kamara miro sigena bango. Inji pande abili sambu alamiko, ike kamara miro sigena bango. 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 Jabatu keroko, wabidira nisini. Jabatu keroko, wabidira nisini. Kapso dambani, utano dangan magari. Kapso fini saniti, dina werara niti. Yaku gombi saniti, dina fini saniti. Umaniri raniti, gamta palma saniti. Beda dandaniti, debu dandaniti. Lupu wareganiti, la peda chabaniti.
situ kanjalatani tututuka kana tukajalata tututena lubisuma folata jabatu kabena maraba sabota na tututena tosabuma folata kerotu kabena maraba sabota inchim kere situ kanjalatani tututuka kana tukajalata tututena lubisuma folata jabatu kabena maraba sabota na tututena tosabuma folata kerotu kabena maraba sabota Ajeradu marajita kakabane mo ino kabaro bedin misal dandi sabandar bari jabarade bi ali kadum namara kisab kana masakisab gafa gamte game sakaba gafa roro tikeramba Gefate ande fate lola lamiko Ikin kamara miro figera pango Tika fate ande fate lola kerongo Ikin kamara miro figera pango Kapsa jabe tija jabadu jajabeko Ikin kamara miro figera pango Palma male makenjiru ya komoko Ikin kamara miro figera pango Inji fande abilisong alamiko Ikin kamara miro figera pango Ikin kamara miro ya komoko Ikin kamara miro ya lamiko Ikin kamara miro ya kekoko Ikin kamara miro ya lamiko Jabatu keroko, kobijira nisini. Jabatu keroko, kobijira nisini. O kapso dambani, utano dangan magani. Kapso kini saniti, dangan magani. Dina werara niti, dangan magani. Yapu kombi saniti, dangan magani. Dina kini saniti, dangan magani. Umaniri raniti, dangan magani. Ganta palma saniti, dangan magani. Bela danda saniti, dangan magani. Dehu danda saniti, dangan magani. Lupu warega niti, dangan magani. La beda sabaniti, dangan magani. Na mari'achuudhaan xururee furmaata taate tan tokkummaa akeekuudhaan marii akka goolabatan ibsa ejjennoo xumura irratti yaa'iin kun baaseerraa hubachuun danda'amee jira. Fincila uummata Oromoo bara dabre yeroo akkanaa gincitti eegalamtee Oromiyaa guutuu walgeessa irratti hundaa'uudhaan korri hooggantoota Oromoo Atlaantaa Joorjiyaa kuni ilmaan Oromoo dhibbootaan lakkaawaman kanneen qabsoo kanarratti wareegamaniif yaadannoo guddoo taasisan. Yaa'iin kun Oromoota sirna gabroonfataa kanaan biyyaa bahanii fi kanneen yeroo ammaa kana biyya keessatti dararamaa jiranii fi kanneen kumaatamaan mana hidhaa keessatti akka malee miidhamaa jiranis yaadachuun quuqama lammii isaaniitiif qabaachuu qabanis mirkaneessanii jiran. Sababaa qabsoo kanaatiin Oromoota miidhaa hamaan irra gahe akkasumattis maatii isaanii gargaaruuf jecha dhaabbata gargaarsa Oromoo tokko hundeessuu isaanii ibsa ejjennoo baheerraa hubachuun danda'ame. Sababaan guddoon qabsoo Oromoo bara dheeraadhaaf gufachiisaa turte tokkummaa dhabuu dhaabbilee siyaasaa Oromoo tahuu mirkaneessuun korri kuni tokkummaa waliin hojjechuun dhaabbata Oromoo barbaachisaa tahuu ibsuudhaan akkasumattis saboonnii fi sablammoonni ummatoota Itoophiyaa kanneen sirna kanaan cunqurfamaa jiran hundi qabsoo ummata Oromoo cinaa akka hiriiran yaamiinsa guddaa dhiyeessaniiti jiran. Kanadaan Itoophiyaan marii siyaasaa tan murnoota hunda ammatte akka gaggeessan gaafatan. Haalli siyaasaa biyya Itoophiyaa keessaa haalaan yaaddessaa waan ta'ee jiruuf mootummaan Itoophiyaa rakkoo siyaasaa furuudhaaf nagaa waaraa uumuuf jecha
marii siyaasaatti murnoota hunda if keessaa qabdu akka gaggeessuun barbaachisaa ta'e mootummaan Kanadaa beeksifte. Mormii naannoo Oromiyaatti bara dabre baatii 12 bara 2015tti Oromiyaa magaalaa Gingiltti eegalamtee akka ibidda bosona seeneetti wal qabattee Oromiyaa mara wal geesse. Samboodaas tarkaanfattee naannoo Amaaraatii fi naannoo Kibbaatti ceete. Lammiileen biyyaa hedduun ajjeefamuudhaan haala nagaya naannoo booreessaatti jira. Haalli nagayaa cimee osoo sadarkaa hamaa muddamsiisaa irra hin geenye furmaanni siyaasaa waaraan akka taasifamu ministeerri haajaa alaa daldalaatii fi guddina biyya Kanadaa Istifaane Diyoon akka imaltuu biyya Itoophiyaa dhaqaniin hubachiisan. Ministeerri haajaa alaa Kanadaa muummicha ministeera Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny waliinis wal arguudhaan haala labsa hatattamaa irratti rakkoolee lammii biyyaa ragayaa jirtu akeekuudhaan jijjiirraan hundee dimokiraasii irratti utubamte akka dhaabbachuu qabdus gaafatan. Komishiniin tokkummaa Afrikaattis Itoophiyaan mirga namoomaa akka kabajjuu fi tajaajila intarneetii addaan kutte daddaffitti akka hojii jalqabsiiftu gaafachuun ni yaadatama. Gaafii lammiilee biyyaa furmaata waaraa kennuuf marii murna hunda hirmaachisu hatattamaan jalqabamuu akka qabu dura teessoon komishinii tokkummaa Afrikaa Dr. Nkosazana Dlamini-Zuma hubachiisuu isaanii Afrikaan News gabaasee ture. Eega labsi hatattamaa hojiirra oole booda komishinii tokkummaa Afrikaa uggura tajaajila intarneetii akka dafee raafamuu qabus gaafatanii jiran. Bakka bu'oonnii fi dhaabbonni addunyaa biyyoota garaagaraa warri teessoon isaanii magaalaa Finfinnee taate. Uggurri tajaajila intarneetii hojii isaanii irratti dhiibbaa guddaa akka fidee jirus himachaati jiran. Mootummaan Itoophiyaa immoo hanga nageenyi amansiisaan dhufutti tajaajila intarneetii akkuma addaan kutetti akka itti fuftus beeksisanii jiran. Biyyoota addaan citu tajaajila intarneetiitiin qorrama guddaa warra qaban keessaa mootummaan Ameerikaa takka akka taateef himamaati jira. Walgahiin mootummaa fi lammiilee Itoophiyaa biyyoota alaa keessa jiraatan wajjin taasifamuuf karoorfamtee turte akka haqame beekame. Walgahiin marii haala walitti dhiyeenya mootummaatii fi diyaasporaa jidduu jiru laalchisee magaalaa Finfinneetti qophaa'ee ture sababaa hin beekaminiin haqamuu isaa waajjirri waldaa diyaasporaa beeksise. Hawaasni diyaasporaa marii kanarratti argamuuf karaa biyyaa galan dhaabbilee fi qondaalota mootummaa dabalatee namoonni 1,200 dhiyaatan walgahii kanarratti akka hirmaatan waajjirri waldaa diyaasporaa beeksiseeti jira. Guyyaa walgahii kanaa sababaa hin beekaminiin guyyaa walgahii fuula duraatti yeroo hin beekaminitti dabarsuu isaanii hirmaatotatti himuu isaanii waldayni diyaasporaa hubachiisan. Ministeera haajaa alaatti Daayireektarii lammii Itoophiyaa warra biyyoota alaa jiraatanii obbo Dammaqaa Axnaafuu gama isaatiin walgahiin kun haqamuu waldaa diyaasporaa irraa akka dhagayan himan. Walgahiin sababa maaliin akka haqamee jiru hin beekne jechuudhaan ibseeti jira. Qondaalonni mootummaa Itoophiyaa walgahii diyaasporaa kanaaf qophii barbaachisu guututti xumurachuu isaanii beeksisaa akka turanis ni yaadatama. Walgahiin mootummaatii fi diyaasporaa kun qabxiilee waa'ee labsa hatattamaa labsameetii fi dhimmoota biyyaa tan biroo irratti ni mari'atama jedhamee eegama akka ture gaazexeessitoonni biyya keessatti maxxanfaman gabaasaniiti jiran. Dhaabni OLF waraana Itoophiyaa irratti tarkaanfii hacii geggeesse. Dhaabni bilisummaa baaftuu uummata Ogaaden ONLF jajjabii waraanaa naannoo halgan keessa sossootu godinaa Dhohonitti waraana Itoophiyaa kan jiraattota baadiyyaa shororkeessuudhaan haalaan dararaa ture irratti tarkaanfii haleellaa geggeessuu dhaabni ONLF hubachiise. Humna waraana Itoophiyaa kan jiraattota dararaa hidhaa akkasumattis humnaan dubartoota gudeedaa turan lola haxiitiin shan ajjeesuudhaan tormadeessuu dhaabni ONLF ibse. Eega labsa hatattamaa labsamee hojiirra oolee booda waraanni wayyaanee uummata Ogaaden kan nagayaan jiraatu irratti tarkaanfii shororkeessummaa fudhachaa jiran. Waraanni wayyaanee aanaa fiiqii fi gaarboottis dargaggoota lama ajjeesanii lama kan birootis madeessan. Dargaggoota naannoo Somaalee akka mormii Oromiyaatii fi mormiilee biroo irratti qooda hin fudhannees hubachiisaa jiran. Waraanni wayyaanee godinaalee Ogaaden keessa sossoo'uudhaan jiraattota hidhaa dararaa hamtuu raangaa jiran. Dargaggoonni Ogaaden ammoo akkuma dargaggoota Oromiyaatti sodaa injifachuudhaan mormii geggeessuudhaaf akka qophaa'aa jiranis himamaati jira. Dhaggeeffattoota keenya oduu har'aaf qabnu asumarratti xumurra. Furtamii olitti ol guddisuudhaan baroota jaan dhufanitti namoonni miliyoona 500 tajaajila BBC akka argataniif karoorfataniiti jiran. Mootummaan Itoophiyaa ammoo afaan Oromoo televezyiina federaalaa irratti hin barbaasu jechuudhaan baroota 9 dura cufuun isaanii ni yaadatama. Waggoota 9 booda BBC'n afaanota 40 sagantaa dabarsan keessaa afaan Oromoo tokko akka ta'e beeksisuun kuni uummata Oromootiif gammachuu guddaa akka ta'e namoonni hedduun gammachuu isaanii miidiyaalee hawaasummaatiin beeksisaa jiran.
Godina Shawaa Kaabaatti mootummaan wayyaanee uummata naannawaa dararaatti jiran. Maqaa isaa hatattamaa jiruun mootummaan baatii onkololeessaa 14 bara 2019 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa jalqabee daldaltootaa fi hojjettoota mootummaatii fi barattoota 360 ol walitti qabee mooraa waraana magaalaa Fiichee keessatti haala suukanneessaadhaan dararaa akka jiru ragaan achiin ugee mul'iseeti jira. Namoota hedduu aanaalee godinaa hundarraa ukkaamsuudhaan mooraa waraana magaalaa Fiichee keessa baatii gaafii takkaan malatti hidhuun dararaa akka jiranis himameeti jira. Kanneen hidhaman kana keessa dargaggoon Taliilaa Gaarii jedhamu tumaa ulee hamaa irra gaheen du'aa fi jireenya jidduutti yoggaa argamu yeroo ammaa kanaas hospitaala Fiicheetti yaalamaa akka jiru namoonni keessa beekan maddoota oduu TV isaatiif himaniiti jiran. Qondaalonni jiraattota godinaa ta'an tokko tokko maqaa komaand poostii jedhamuun mootummaa wayyaanee wajjin ta'uudhaan uummata isaanii hiisisuu fi ajjeesuu irratti adda durummaadhaan bobba'anii akka jiraniis gabaafamaati jira. Namoota ergama mootummaa wayyaanee fudhachuudhaan godinatti uummata wareersaa jiran keessaa tokkoffaa itti gaafatamaa bulchiinsaa fi nagaya magaalaa Fiichee obbo Taaddasaa nama jedhamu, lammaffaa itti gaafatamaa waajjiraa poolisii godinaa Komaandar Abdiisuu, sadaffaa waajjiraa poolisii godinaa qorataa yakkaa kan ta'e Shimallis Mangistuu fi afraffaan itti gaafatamaa bulchiinsa dhimma nagayaa obbo Tasfaayee nama jedhamu akka ta'e ragaan godinarraa karaa harka lafa jalaatti nu dhaqqabe mirkaneesseeti jira. Namoonni kun ergamtuu mootummaa wayyaanee ta'uu dhiisanii gama ummata goruudhaan sirna nama nyaataa saba isaanii darartu jiru hiddaan buqqisuuf aantummaa ummataa dursanii qabsoo ummanni qotannoodhaan jalqabee jiru tana maddii akka dhaabbatan jiraattonni godinaa afeerraa isaaniif dhiyeessaniiti jiran. mootummaan Itoophiyaa gaazexeessitoota hidhe hunda hatattamaan akka gadhiisu dhaabni idilee addunyaa Committee to Project Journalist CPJ jedhamu gaafateeti jira. Mormiin uummataa cimee eega mootummaan labsa hatattamaa akka baasuuf dirqisiisee booda haalli gaazexeessitoota hidhuu daran hammaachaa dhufeeti jira. Guyyaa labsii yeroo hatattamaa kun bahe irraa eegalee namoonni 11,000 ol ta'an manneen hidhaa adda addaa keessatti dararamaa jiraachuun isaanii dhagahamaati jira. Dhaabbata mirga gaazexeessitootaatiif falmu kan CPJ jedhamutti itti gaafatamtuun sagantaa Afrikaa Angeelaa Qoyintaa namoota mootummaan mormuu hunda afaan qabachiisanii ukkaamsuudhaan tasgabbii fiduu hin danda'amu jechuudhaan dubbataniiti jiran. Miseensa Boleegirii zoonii 9 kan badhaasa bilisummaa pireesii addunyaa bara 2015tti argatte Bafiqaaduu Haayiluu loltoota mootummaatiin sadarkaa 11tti yeroo lammaffaatiif hidhamuun isaanii yaadatama. Gama qondaalota mootummaatiin Bafiqaaduun sababa maaliitiif akka hidhame wanti ibsame takkalleen hin jiru. Gaazexeessaan Oromiyaa Broadcast Service OBS kan ta'e Abdii Gadaa guyyaa roobii magaalaa Adaamaa keessa eessa buuteen isaa akka dhabamee jiru CPJ'n beeksiseeti jira. Abdiin ganama hojiidhaan mana akka baheen osoo hin deebiin akka hafee jirus himame. Gaazexeessaa Abdii Gadaa gaazexeessitoota bara 2014tti waa'ee maaster pilaanii magaalaa Finfinneetii fi godina adda addaa naannoo Finfinnee irratti mormii ka'e waliin wal qabatee sababa takkaan malatti dhaabbata raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaa irraa ari'aman keessaa tokko ta'uunis beekamaadha. Dhimma Abdii ilaalchisee ministeerri waajjira dhimmoota komishinii Dr. Nagarii Leencoo odeeffannoo dabalataa haala kanarratti akka kennuuf bilbilaa fi karaa ergaa gabaabaatiin gaafatamnaanis deebisaa kennuu akka dide CPJ'n gabaaseeti jira. Mariin hooggantoota Oromootiin dhihootan Atlaantatti taasifamte haala gurguddaa qabsoo Oromootiif gufuu ta'an bal'inaan kaasuudhaan yaadota furmaata ta'an raggaasisuudhaan milkii guddoon xumurataniiti addaan galan. Mariin hooggantoota Oromoo Atlaantaa Joorjiyaatti guyyaa 3 geggeeffamaa turte. Dhaabbonni siyaasaa haajaa Oromoo irratti hojjechaa jiran hundinuu walitti dhufuudhaan tokkummaa uummatanii walii wajjin akka hojjechuu qaban jechuudhaan ibsa ejjennoo baasaniiti jiran. Akka lakkoofsa Awurooppaatti 11 12 fi 13 bara 2016tti magaalaa Atlaantaa Joorjiyaatti geggeeffamaa kan ture. Mariin hooggantoota Oromoo kun qabsoo uummanni Oromoo sirna gabroonfataa mootummaa wayyaanee hiddaan buqqisuuf qabsawaa jiru keessatti qooda fudhachaa jiran dhaabbonni siyaasaa maqaa Oromootiin soso'aa jiran hundi garaagarummaa isaan gidduu jirtu guutumaa guututti fixachuudhaan tokkummaan hojjechuu akka qabanis yaaminsa dhiyeessaniiti jiran. Hooggantoonni dhaabbilee adda addaa dura taa'onni hawaasa Oromoo biyyoota addunyaa akkasumas abboottiin amantiitii fi hayyoonni Oromoo
akkasumatti illee qabsoonni buleeyyiin adeemsa qabsoo Oromoo keessatti dirqama seenaa gurguddaa bahaa turan kora Atlaantaa kanarratti argamanii hegeree Oromiyaatii fi hiree uummata Oromoo tan boruutiif maal godhuun akka barbaachisu akkasumas qabsoo eegalame tana galmaan ga'uudhaaf gaheen dhaabbilee siyaasaa qabaachuu qaban dhaamsa dabarfatanii jiran. Bu'uura marii afurirratti xiyyeeffachuudhaan yaadota wayyaa'uu qabanii fi yaadota gabbifamuu qaban akkasumatti rakkoolee mooraa qabsoo Oromoo keessatti gufuu ta'an irrattis bal'ina karoorri kuni akka silaa karoorfametti osoo hojii irratti hin fassaramin hanqachuu irraan kan ka'e akka hin milkaa'in ministeerri daldalaa beeyse. Hojiin ijaarsa piroojeektii hidhaa laga Abbayyaa laafaa akka jirtu gaazexeessitoonni beeysan. Gareen gaazexeessitoota dhaabbilee sabquunnamtii mootummaarraa walitti bahe oduu hojiin piroojeektii laafaa jira jedhamu soba ta'uu akka qoratanii mirkaneessaniif bakka hojiin hidhaa laga Abbayyaa itti hojjetamaa jirtu ergamanii turan. Garuu gaazexeessitoonni kuni ergaa piroojeektii ergamaniif tanii eega daawwatanii booda hojiin hojjetamaa jirtu akka hin jirre mirkaneessuu isaanitti himanii jiran. Mootummaan Itoophiyaa hojiin piroojeektii daqiiqaa tokkoofillee hin dhaabbatu jechuun dubbachaa turuun ni yaadatama. Gaazexeessitoonni kuni piroojeektii guyyaa tokko guutuu naannawanii wayita daawwatan konkolaattota dabree xiqqoo mul'atan malee namni hojiirra jiru tokkollee arguu akka hin danda'iniif ragaa bahan. Gogoginsa dhiheenya kana Itoophiyaa keessatti mul'ateen lubbuun horsiisee bultoota miliyoonatti lakkaawaman balaaf akka saaxilaman dhaabbileen tokkummaa mootummootaa beeysan. Balaa gogoginsa haaraa uumamaa jiruun horii beelladoota irratti miidhaan hamaan gayaa akka jiru dhaabbanni tokkummaa mootummootaa beeysan. Horii beelladoota horsiisee bultoota Oromiyaa keessa jiran keessaa 10 kan ta'an dhiyeessii nyaataa hatattamaa akka barbaachisu dhaabni kuni beeyse. Balaan gogoginsaa kuni hatattamaa yoo furmaata hin arganne ta'e lubbuun namoota miliyoonatti lakkaawamanii miidhaaf akka saaxilamuuf jiraatan dhaabni hubachiise. Godinaaleen naannoo Oromiyaatii fi Somaalee keessatti argaman irra caalaan balaa gogoginsaa kanaaf saaxilamaatti jiran jechuudhaan dhaabbanni tokkummaa mootummootaa kun gabaasan. Naannoo Oromiyaa godinaa Booranaa qofatti beelladoonni lakkoofsaan 400 ta'an yoo nyaata hatattamaa hin arganne taate du'anii murruqii akka ta'uuf jiraatan dhaabni UN kun ciminaan hubachiisan. Obbo Yonaataan Tasfaayee halkanii fi guyyaa harkaa fi miila isaa sibiilaan hidhamaa jiraachuunis himamaati jira. Falmataan mirga namumaatii fi hoogganaan sabquunnamtii paartii Samaayawaa durii Obbo Yonaataan Tasfaayee miidiyaa hawaasaa irratti waan yaada isaa barreessee jecha yakka shororkeessummaatiin himatamee mana hidhaa Qilixoo keessatti hidhamee dararamaa akka jirus beekame. Akka kanaan Obbo Yonaataan Tasfaayee sadaasa 11 bara 2016 irraa eegalee halkanii fi guyyaa miilaa fi harki isaa walitti hidhamee akka jiru dhaabni piroojeektii mirga namummaa Itoophiyaa beeksisee jira. Obbo Yonaataan baallama guyyaa mana murtii sadaasa 12 irratti Baqqalaa Garbaafaa mana murtiitti hin deemnu jechuudhaan poolisoota mana hidhaa waliin rakkoo uumamtee poolisoonnis Baqqalaa Garbaafaa oliin tumuu agarraan maaliif tumtan je'anii gaafannaan ati maaltu siin gahe jechuudhaan Obbo Yonaataanis itti hidhaanii tumuun sanbooda halkanii guyyaa sibiilaan harkaa miila isaa hidhaa jiraachuu isaa warri ija argan himaati jiran. Obbo Yonaataan Obbo Addisuu Bullaallaa kan isaa waliin bakka takkatti hidhaa jiru yeroo isaan tuman garaan dadhabee dhiisaa maaliif akkanatti tumtanii miti je'ee gaafannaan ati maaltu siin gahe jechuudhaan isaas akka itti dabalanii tuman barame. Obbo Yonaataan amma yeroo maatiin isaa isa laaluudhaaf mana hidhaatti argaman sibiilli akka irraa hiikamuus barame. Obbo Yonaataan haala dhaddacha heera isaa dhageeffachuuf jecha mana murtiitti guyyaa sadaasa fuula dura 29tti bara 2016tti akka argamuuf jiraatu barameeti jira. Jaarsa umriin gara bara 80 adda bilisummaa Oromooti jechuudhaan hidhaman irratti ragaan dhabamee abbaan murtii nagayaan gadi dhiifnaan poolisni ajaja abbaa murtii diduudhaan akkuma hidhaa kaayetti jira jedhama. Obbo Daqqaboo Waariyoo manguddoon umriin gara 80 baatiilee 4 mana hidhaa guddaa qorannoo yakka Itoophiyaa kan Maakalaawii jedhamuun beekamutti sababaa shororkeessummaatiin hidhamaniiti jiran. Jaarsi umriin isaa gara bara 80 ta'an kuni jiraataan magaalaa Yashamannee Obbo Daqqaboo Waariyoo miseensa adda bilisummaa Oromooti jechuudhaan yakka shororkeessummaatiin himatamuun baatii 4 mana hidhaa Maakalaawii keessatti hidhaa jiru ragaan itti bahu dhamabuudhaan akka wabiin gadi dhiifamu manni murtii eega murteessee booda poolisni gadi dhiisuu didee ammallee akka mana hidhaa jiru firoonni isaatii fi abokaattoon isaa iyyachaati jiran. Obbo Daqqabaan miseensa adda bilisummaa Oromooti jechuudhaan himannaan shororkeessummaa irratti dhiyaattus ragaan isarratti ragaa bahe tokkolleen ilaagaa ammaa hin argamne jedhameeti jira. Korporeeshiniin
Broadcastii Britain yookaan BBC'n afaan Oromoo, afaan Amaaraatii fi afaan Tigree akkasumatti afaanota 8 kan birootiin tamsaasa akka jalqabuuf deeman beeksisan. Corporation Broadcastii Britain BBC'n afaan Itoophiyaa keessatti dubbatamu 3 dabalatee afaan biyyoota garaagaraa waliigala 11tiin bara haaraa irratti bara jalqaba 2017tti tamsaasa akka jalqabu beeksise. BBC'n baajata gahaa waan argatteef jecha bara faranjoota 2017 jalqaba irratti afaan Oromootii fi afaan Amaaraatii fi afaan Tigreetiin akkasumattis afaan biyyoota garaagaraa keessatti dubbatamu kan biroo 8tiin tamsaasa akka jalqabu daayirektarri koomishinii BBCdha Tony Hall himan. BBC'n afaan 11 tamsaasa haaraa jalqabuuf murteessuun isaa kuni baroota 70 keessatti kan jalqabaatii fi haalli ittiin hojiirra oolchuuf deeman kuni kan adda akka ta'e Tony Hall beeksisan. Karoora tamsaasa haaraa kana bara dabre wayita beeksisan biyyoota qurrama sirna dimokiraasiitii fi dhiitamuu mirga namummaa keessatti heddummaattuuf dursi akka kennamuuf jiraattus beeksisanii turan. Biyyoonni akka Itoophiyaa, Raashiyaa fi Kooriyaa kaabaa rakkoon dhiitamuu mirga namummaatii fi dimokiraasii waan jirtuuf xiyyeeffannoon akka itti kennamuuf jiraatu hogganoonni korporeeshina BBCdha beeksisuun ni yaadatama. Mootummaan Itoophiyaa ammoo korporeeshinii BBC haala kanaan waan ibseef jecha balaaleffachaa turan. Afaanota 3 Itoophiyaa keessatti dubbatamaniin tamsaasa jalqabuuf murteessuun hanqina odeeffannoo naannoo gaafa Afrikaa jiru ni fura jedhameeti eegama. BBC'n tamsaasa haaraa afaan 11 haareetti dhiyeenya as deemu kana jalqabuuf murteessuun isaanii waliigalatti heddummina afaan ittiin qilleensarra dabarsan gara afahuudhaan jalqabamee akka ture dhaabni piroojeektii mirga namummaa Itoophiyaa jedhamu gabaase. Dhaddachii hooggantoota Koongireesii Federaalaa Oromoo Baqqalaa Garbaa, Gurmeessaa Ayyaanoo, Dajanee Xaafaa, Addisuu Bullaalaatii fi himattoota 22 kan biroo waliin nagaa warra ragaa eeguutiif jecha akka cufaadhaan laalamu abbaan halangaa mootummaa mana murtii gaafatee manni murtii guutuma guututti kuffisuudhaan dhaddachii heeraa cufaan akka hin gaggeeffamne murteessan. Abbaan halangaa gaafii barreeffamaan mana murtiitti dhiyeesse kanarratti heerri mootummaa akka hayyamuuf ibsuuf abokaattoon hidhamtootaa garuu akka heerri biyyaa cabe ibsuun mormaniiti jiran. Manni murtiitis yaada gama lachuu eega dhageeffatee booda murtii kennuudhaaf jecha guyyaa roobii murtii itti kennuudhaan dhaddachi heeraa akka banaa ta'u murteessan. Haaluma kanaan adeemsi heera dhaddachaa ifaa ta'ee jalqabamuudhaan ragaaleen abboottiin halangaa ragaa dhiyeessuu jalqabaniiti jiran. Abbaan halangaa himattoota irratti ragaa namoota 43 qabaachuu isaa waan ibseef jecha hanga 23 bara 2016 takkaa'u lakkoofsa akka Itoophiyaatti 13 bara 2009tti ragaalee kana dhageeffachuun ni xumuram jedhameeti eegama. Himattoota kanarratti himannaan eega dhiyaate amma baatiileen 7 dabriteeti jirti. Miseensi paartii Koongireesii Federaalaa Oromoo warri eega mana hidhaa Qilixoo gubate booda yeroo sadaffaatiif mana murtiitti dhiyaatan fedhii isaaniitiin ala dirqiidhaan akka gara mana murtiitti dhiyaachaa jiran ibsatan. Obbo Baqqalaa Garbaatii fi miseensonni Koongireesii Federaalaa Oromoo mana hidhaa keessatti akka maleetti tumamuu isaaniitis mana murtiitti himatan. Qaamni walabaa piroojeektii mirga namummaa Itoophiyaa jedhamu manni hidhaa Qilixoo yeroo gubatu sanitti hidhamtoota du'an 67 keessaa 45 poolisoota mana hidhaatiin akka ajjeefaman gabaaseeti ture. Manni murtii mootummaa Itoophiyaa barattoota Oromoo Yuunivarsiitii adda addaatti barnoota hordofaa turan hidhaa hanga waggaa 4 fi ji'oota 5tti itti murteessee jira. Barattoonni Oromoo 6 barattoota Oromoo waggoota 2 dura maaster pilaanii magaalaa Finfinneetii fi magaalota godina adda addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee waan mormaniif hidhaman keessaa haga tokko. Mootummaan Itoophiyaa mormii cimaa ummataatiin maaster pilaaniin kun akka hafe beeksisuun isaanii yaadatama. Haa ta'u malee barattoota Oromoo yuunivarsiitiiwwan adda addaa keessatti baratan waan maaster pilaanii kana mormaniif jecha maqaa shororkeessummaa jedhamuun mana murtiitti himachaatti turan. Yuunivarsiitii Jimmaatti barataa injinariingii bishaanii kan bara sadaffaa ta'e Leenjisaa Alamaayyoo jalqabumarratti manni murtii yakka kanarraa nagahee baasee ture. Garuu yeroo adda addaa qabamee hidhamaatti jira. Barattoonni 5 hafan ammoo mana hidhaa keessa turan. Barataa Magarsaa Warquu ammoo dhiheenya kana manni murtii bilisaan gadi dhiiseeti jira. Manni murtii olaanaan federaalaa dhaddachee akka 19ffaa barattoota Oromoo kanneen yakkaan himataman ittisuu hin dandeenye jechuudhaan murtii hidhaa itti murteesse. Barattoota maqaan shororkeessummaa jedhamu kennameef hidhaan itti murtaa'e keessaa tokkoffaan Abbabaa Urgeessaa, lammaffaan Addunyaa Keessoo, sadaffaan Bilisummaa Daammanaatii fi afraffaan Tashaalaa Baqqalaati.
barataa yuunivarsiitii Haramayaa Abbabaa Urgeessaa yuunivarsiitii Haramayaatti boombii darbuudhaan barataan tokko akka du'ee fi 40 ammoo akka miidhaman sababa ta'e jechuudhaan abbaan alangaa himateeti jira. Barattoonni kaan ammoo yuunivarsiitii Adaamaatii fi Jimmaatti jeequmsi akka ka'amuuf waraqaalee hakka'insaa raabsaa turan jechuudhaan abbaan alangaa mootummaa federaalaatti himate. Barataa Abbabaa Urgeessaa poolisiin guyyoota daddacha lamaanii dhiheenya kanarratti mana hidhaa Shawaaroobiitti mana murtiitti dhiyeessuu waan hin dandeenyeef jecha murtii itti murtaa'e torbaan dhufu akka dubbifamuuf baalamameeti jira. Barataan addunyaa keessootii fi barataan bilisummaa daammanaa hidhaa waggaa 4 fi ji'a 5 manni murtii federaalaa itti murteesse. Barataa Tashaalaa Baqqalaa ammoo hidhaa waggaa 1 fi ji'a 2tu itti murtaa'e. naannoo bulchiinsa Amaaraa kaaba Gondaritti fuula shaniin lolli cimaan eegalameeti jira. Loltoonni bilisa baaftuu uummataa naannoo hedduu dhuunfataniiti jiran. Loltoonni bilisa baaftuu uummataa jiraattota waliin wal ta'uudhaan guyyoota muraasa keessatti guyyoota 15 fuula dura as deemuun keessatti naannoo hedduu akka humna wayyaanee harkaa bilisoomsuuf uummanni if qopheessuu qaban dhaamsa waliif dabarsaati jiran. Wayita ammaa tana naannoo bulchiinsa Amaaraa kaabaa Gondaritti waraanni wayyaanee waan qabattuu fi dhiiftu waliif wallaaltee jirti jaama. Haalota kanaan wal qabatee abbootiin amantii 13 muratanii daggalatti galuudhaan humna loltoota Arbanyoosh Gimboo 7tti dabalamuun ummata akka qabsuuf kakaasaa jiraniiti kallattiidhaan guyyaa kaleessaa isaatiif himan. Abbootiin amantii warri galma Waaldabbaa jedhamu keessa jireenya dhuunfaa isaanii lagachuudhaan jireenya amantii Ortodoksii jiraachaa turan waa hunda dhiisanii qabsaa'uuf murachuu isaanii ifatti ummataaf ibsuudhaan ummanninis akka qabsootti dabalamuun irra jiru afeeran. Abbootiin amantii kuni akka jedhanitti nuti ammaan tana yoo lola seenuu dadhabneeti waan qabsoof nurraa eeggamu akka baasuu irratti if duuba hin deebine jechuudhaan waadaa qabsoof seenuu isaanii ifatti ibsan. Itoophiyaan ji'oottan 3 dabran sharafa silaa daldala alaarraa argachuuf karoorfatte keessaa doolaarii miliyoona 400tti dhiyaatu hanqachuun isaa beekame. Itoophiyaan ji'oottan 3 dabran daldala biyya alaarraa sharafa doolaara miliyoona 1 argachuudhaaf karoorfattee jirtu keessaa kan argame naannoo doolaara miliyoona 600 fi miliyoona 40 qofa akka ta'e ministeerri daldala biyyaa beeyse. Hanqina qulqullina oomishaatii fi oomishoonni qonnaatii fi kanneen birootis sirnaan dhiyaatanii kan silaa gara biyyoota alaatti ergamuun irraa malee waan hin dhiyaatiniif jecha. Kun raadiyoo sagalee Oromoo isaatirraan dabru. Kun raadiyoo sagalee Oromoo isaatirraan dabru. Raadiyoo sagalee Oromoo isaa torbaanitti guyyaa 3 guyyaa kibxataa kamisaa fi sanbata sagantaa isiniin dabarsu amma jalqaba. Ashama kun raadiyoo sagalee Oromoo isaatirraan dabru. Ada guyyaan sanbata takka sabti 19 bara 2016 oduu fi gulaala oduu torbaan isiniif dhiyeessina. Oduu booda akkuma aadaa qophii keenyaatti sirbaan nagaa isinitti dhaammanna. Kan qophii guyyaa har'aa isiniif dhiyeessu ana Magarsaa Boonaatii obsaannoo waliin tura. Dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Oromoo hirmaannaan keessan cimina sagantaa keenyaatiif waa hunda caalaa barbaachisaadha. Gumaacha yaada keessanii qooda guddaa raadiyoo sagalee Oromootiif qaba. Yaada qabdanii fi eega qabdan hira tokko malee nuuf gumaacha, nuuf barreessaa, nuuf bilbilaa. Feesbuukiinis nu qunnama. Teessoon keenya kan iimeel isaat.oromoffaa@isaat.com jechuun ESATORMOFFA@ETHSAT.com akka afaan Oromootti ESAATORMOFFA@ETHSAT
haasa'ata.com. Lakkoofsi bilbila keenyaa takka 888 772 3728 extension 23. Karaa feesbuukiitiinis nu qunnamuu yaaddan www.facebook.com/isattv jechuun www.facebook.com/isattv jaatii nu qunnama. oduu fi gulaala oduu haala oromiyaa giddugaleessa oromiyaa godina shawaa aanaa ada'aa bargaa magaalaa mogoritti warraayisi barattoota dargaggoota oromoo ciminaan itti fufaati jira. Barattoonni magaalaa mogor gaafa roobii guyyaa yaadannoo kabajachuuf jecha tattaaffii godhaniin humniti mootummaa tarkaanfii fudhatteen barumsi guutumatti cufame. Wayita ammaa kana magaalaan guutumatti waan humna waraanaatiin dhuunfatamtee jirtuuf jecha barattoonnii fi dargaggoonni magaalaa gadhiisanii dhokachaa jiran. Haaluma kanaan barattoonni manneen barnoota reejjii sadarkaa lammaffaa hawaasa hojjettoota simintoo mogor sadarkaa lammaffaatii fi qophaa'inaa fi mogor muka odaa sadarkaa tokkoffaa waliigaluudhaan mormii itti fufan. Barattoonni Oromoo hanga gaafiin abbaa biyyummaa Oromoo deebituu akkasuma ammallee gumaan obboleeyyan keenyaa hanga bahutti sammuu ittiin diina jala teenyee barannu hin qabnu jechuudhaan mooraa mana barnootaa gadhiisanii bahan. Haalli baruutii fi barsiisuulleen yeroodhaaf ammaan tan addaan citee jira. Humniti komaand poostiidhaa dirqamaan barattoota mana barnootaatti dhoorguu fi manneen irra deemanii qabuudhaan gara mana barnootaatti geessuun walgahii dharaa gaggeessuu tattaafatanii jiraatanii fi osoo hin milkaa'in fashaleetti hafee jira. Kanumaa waliin wal qabatee waraanni agaazii uummata dararaa akka jiraniis barame. Godina Arsii aanaa Doddotaatti humniti waraanaa jiraatota irratti dararaa hamaa gaggeessuudhaan qabeenya uummataa saamuun itti cimeeti jira. Aanaa Doddotaatti ammaan sana guutumatti jireenyi badeeti jira. Jiraattonni dararaa hamaa fi hidhaa dheefa baqachaati jiran. Karaa Walloottiis aanaa garagaraa keessattii fi magaalaa Daawwetii fi magaalaa Baateetti mormiin jabinaan itti fufaatii jirti. Poolisoonnis haala mormii kanaan jiraattota haalaan ciminaan dararaati jiran. Jiraattonni Walloo ajjeechaa hamtuu uummata Oromoo irra gahaa jirtu teenyee ilaaluu hin dandeenyu jechuudhaan mormii gaggeessaati jiran. Oromoonni Walloo hanga ajjeechaan Oromoo irraa dhaabbattutti mormii akka itti fufuu jiraataniis dhaammatan. Hoogganotaa fi miseensota Koongireesii Federaalaa Oromoo mana hidhaa Qilixoo nuutu gube takka nama gube ni beena ja'a jechuudhaan mana dukkanaatti harkaa miila sibiilaan hidhaati jiran. Hoogganotaa fi miseensota Koongireesii Federaalaa Oromoo mana hidhaa Qilixoo keessatti hidhamanii turan keessaa namoonni 4 eegamanni hidhaa Qilixoo gubatee as mana dukkanaa keessatti hidhamanii dararaa hamaarra jiraachuu abokaattoon isaanii obbo Wandimmuu Ibsaa iyyannaa isaa guyyaa Jimmataa mana murtiitti dhiyeessaniiti jiran. Manni murtiitiis iyyannaa kanaaf deebisaa guyyaa wiixata fuulduraa keenyaa kana sadaasa 21tti akka kennuuf jiraatu ajaja akka kenne obbo Wandimmuu hubachiise. Hidhamtoonni 4 akka mana hidhaa Qilixoo guban ragaa akka ifirratti bahan dirqamaa jiran kuni Gammachuu Shaanqoo Giddii Cimsaa Abdiisaa Jaafaroo Galaana Nagaraa Jimaatii fi Darajjee Margaa dabalee dukkana keessatti sibiilaan hidhamanii harkaa milli isaanii citaa akka jiru obbo Ibsaa Wandimmuu ibseeti jira. Ragaaleen abbaan halangaa dhiyeeffate hidhamtoota 4 lakkoofsa 15ffaa fi 16ffaa fi 17ffaa akkasuma 19ffaa irratti ragaa bahaniiti jiran. Jalqaba irratti himatamaan lakkoofsa 19ffaa obbo Lammii Eeddooti irratti namni maqaan isaa Sigaatuu Khadiir jedhamu ragaa itti